wallisuga ana masadiitin wallisu tira baahiyaatutti nanaqe. Siya mata meeqa? Ama sadii. Gaafa sadii barani. Duddarraa jira chachee. Eegaran jira? Chacheen jira duddarra jira bara nama sadiitti. Ati ni wallistaa meen? Mara nu baasaati wallisu turre maati mita baahi nyaatu nu bobbaasee maal goona. Okay. Fixee moo itti fufuu jirtu gidduutti si dhabe? Gaaffii hangas mana gaafatteeni? Eessa jiraattaa nuun hin beeku. Eessa jiraattaa nuun hin beeku. Kalgaarii kanadaan jiraadha amma. Bora Torontootii ammoo ammaaf Kalgaarii. Okay, galatoon. Mee ayyaantuu gabaabsiti jecha tokko nu ibsi. Ayyaantuma tana olii qabiiti jecha takkaan nu ibsi. Fayyifayoo. Fayyifayoo. Fayi namni ofuma jaalatu. Ayyee galatoon. Mee ayyuu yeroo dura ganama hirribaa kaati maal gootame? Khanaan alhamdulillah jaahaa jira jirumaa rabbina kannuuf eegas booda kiyyaa rigadha. Okay, alhamdulillah ta'e sanbooda ilkee ishii rigatti. Mee ayyuu osoo hijibinitti haqa rabbi nuuf himi dhiiraa fi dhalaa eenyutu irra hijibu yookiin eenyutu irra sooru? Dhiira. Kamitti? Dhiira. Nagaafattee miisii deebisee dhiira. Dhalaan garaa laafte hijibni san itti ulfaata dhiirti garuu gootii bira dabarti dhiira. Sadiifuu dhiiraattu dhalaarra irra hijibaa jechuudha. Ijoolleen dhiiraa gaasiitu beekama. Mataan lulleen hin jedhu kuma. Gumaan nurra deebisee eeyyamnee jirra. Okay. Mee ayyuu nyaata kam hogguu hunda silaa nyaattee irra feetu? Yeroo hunda? Raafuu. Raafuu? Raafuun kanaata illee ni jirti? Ni jirtee. Mee waan takka waan jiruu tan ta'e keessatti dhabuu hin feene nuuf himi. Abbaa kiyya. Maashaallah. Rabbiin kun si adeeressu. Amiin. Mee maqaa namni si duubaa siif baase yookiin maqaa namni yeroo siin jee aartu. Ayyuu. Ayyuu. Ayyuu nama siin joon feetu? Namni si baase naan jettee moo isin hin feene? No, maqaa namni yeroo siin jee ati jibbitu yookiin taa'aadha. Ayyaan. Ayyaani? Ayyaan. Addunyaa kanarratti namni gizee maqaan mi'eessa naan jee ayyaan naan joo. Dachiin tun naan jettaan namni na beeku ni beeku warri laayivii keessa jiru saayibboota yoo hundaa'u na beekan. Ani ayyuu ayyaan tun ni taqabal takka ayyaan naan jennaan xalaata fayyadaati. Okay, galatoomii ayyaan nu deebisuu feetiif. Okay, nee amala kan kee karamni hedduun hin jaalan lama nuuf himu. Fuula kiyya koostariin jaalaan. Bugattuu koostaarraadhaati. Maali yeroo kennu? Koostaa miti yaa na gartuu interview kana eegallee ilkee soddomman warku jirta koostar maaliin haasa'e. Okay, takkaa si'ame. Fi mataa jabeenya kiyya. Mataa jabaatti. Kan asirratti harkee jiraanii benayyee. Okay. Okay, amala dubartiin sirraa jibbitu keessaa sadii nuuf himi. Dubartiin narraa jibbitu. Fuula koostarii kiyya. Dhugaa himoo kiyya. Waan jiru takka namni simboo nama dubbatta. Waan sadaffaa ka dubartiin narraa jibbitu. Saahiba dhiiraatiin heddummaadha. Saahiba dhiiraa heddummaadha. Kanaaf dubartiin sirraa jibbiti jechuudha. Okay. Galatoomii. Nyaanni ati nyaachuu miti harkachuu hin dandeenye nyaata kana. Gishtaa. Gishtaa nyaachuu miti harkachuu hin dandeessu. Biyya kanatti xiqqoo nama rakka haa. Numa jira garuu numa rakka. Biyyattiin baree beektaa. Okay. Mee artistoota Oromoo dubartootaa kana akka
dandeettii isaaniitiin sadarkaan kan itaaf akka dandeettii isaaniitiin artistoota Oromoo kan dubartoota jechuudha. Maalitti Maqaa gaafii isaanii deebisi dhiifama. artistoota Oromoo kan dubartii kan maqaa isaanii siif immoo kana akka dandeettii isaaniitiin sadarkaan kan itaaf sadarkaan Okay. kan isaaf jechuudha. Ayyee. Okay. Artist Hawwii Tamaam, artist Saaliyaa Saamii, artist Margituu, artist Leensaa Elemoo. Okay. Um, dura Raayilaa afuriitiin sii godha. Yaa sadarkaan keessaaf nama takkaffaa akka dandeettii isaaniitiin. Akka hiyyatti hawwii hedduun jaalladha. So isii Okay. takkaffaan kanaaf. Magartuu, Leensaa, Saalihaa. Saaliyaa. Okay. Galatoon. Akka bareedinaatii fi akka istaayila isaaniitiin sadarkaan kan itaaf isaan kanallee. Dhalaalee. Kaniin amma artistoota amma siif deemu kana kan dhiiraati. Okay. Akka istaayilaatii fi akka bareedinaatiin Guutuu Abarraa, Shukrii Jamaal, Andu'aalam Goosaa, Kadiir Martuu. Okay. Guutuu duraan kanaaf. Okay, guutuu dura kan itaaf. Kadiir lama. Warri lameen hafe eenyutti? Shukrii fi Andu'aalam. Shukrii Andaalam. Okay. Galatoon. Galanne kan baay'ee. Okay. Wallee ammaan kana jidduu dhiyeenya kana babaate keessaa mee akka si toltuun sadarkaan kanniif wallee tan Saglii Leencoo Gammachuu jechuun obsa Yoosan Geetaa'oon maaltu jira badawaan ofiidhaa gadaa hamdaa wallee sadan kana sadarkaan kaa'e. Maaltu jira yoo bikka feete na hojii deemte walleen san dura kan itti banamu. Anaaf Saglii lammata kaan sadaffaa. Obsa soffaa. Okay, wallistoota armaan gadii akkaataa wallee jaalala bareedaa walirra qabaniin sadarkaan kanniifi jetti tunilleen akkaataa wallee jaalalaa babbareedaa walirra qabaniin Muniir Shaafii, artist Muniir Shaafii, artist MJ Dirree, artist Farhaan Baddeessaa, artist Farhaan Dhamalaa. Wayna kusadhu siin jenne. Okay. So Muniir jettee Muniir Farhaan MJ fi Muniir Farhaan MJ Farhaan Dhamalaa Farhaan Baddeessaa. Okay. Ani MJ number 1. Obboleessa kiyya guddaadha sanaan sagaleen isaatu na rafeesisti. Rafeensa gaarii haa. Takka J. So MJ Muniir waan hedduu waan wajji dalageef akka dandeettitti moo akka dalagaa isaaniitti? Laal wallistoota armaan gadii akkaataa wallee jaalalaa babbareedaa walirra qabaniin sadarkaan kanniif. Okay. Akkas taanaan Farhaan Baddeessaa number 1. Okay, Farhaan Baddeessaa number 1. Yeah, hedduu qaba inni walleen jaalalaa isaasitu itti beekte. Isa takka Muniir, MJ fi Farhaan Dhamalaa. Farhaan Dhamalaa. Okay. Yeroo takka Khadiir kee ofiin gaafii deebisaa. Khadiir hay gadaa hamdaan ganda kiyyaa Yoosan Geetaa'oon ganda kiyyaa Andu'aalam Goosaa ganda kiyyaa. So akka gaddaati gaafachutti jiru akka wallee walirra babbareedanii isaan gaafa Saaliyaa Saamitis ganda kiyyaan so warri ganda kiyyaa wallee dalageessa jiru. Sadiifuu qadaa akka biratti irraan fudhatiin. Okay. Galatoon mee gaafii itti aantutti achi dabarraa warri koomantiidhaa gaafii gaafachuu barbaadan bikka mallattoo gaafisanitti erguu ni dandeessanii isiniif baasaa jechuun ogummaan gaafii kiyya xumuran. Mee
Osoo ni fi ayyaamtuun yeroo hirriibaa kaatu dhiira taatee kakaatu taate rabbi sittiin godhini. Maal gootu? Eh? Maal gootu? Tura osoo dhiira taatee haate. Maalin godha? Ifin barbaada. Anaan tabbasa. Ayyaantuun tabbasa. Ay. Ifin barbaada. Okay. Baan jetti seetee. Kami terus agak aduh. Gaadhee kennaas gaadhee. Okay. No, beras ya udah sana. Bodas sih ada. Osoo nifin dash godhuu baadde bika duwwaa guutaa yeroo takka. Okay. Osoo nifin dash godhuu baaddee eksii fayyasaniin adda hin bahu ture. Dho'isuu baadde. Okay. Mee ayyuu osoo nifi wallistuu ta'uu baatte maal taata turte? Dezaayinara. Dezaayinara. Okay. Osoo nifi sooshaal miidiyaa hunda dhorkamtee garuu tokko qoftiin sii fayyamame sooshaal miidiyaa kam keessaa filatta? YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook. Snapchat. Dalaan Snapchat nu feeti. Osoo nifi carraan nama tokko beekamaan wal qunnamuu sii fayyamame eenyu wal qunnamuu feeta? Oromoo ta'uu qaban. Ayyee Oromoo keessaa godhu. Fuulli miidiyaalee hawaasaa yeroo akka namoota akka dhalchuun beekama. Tataatutti argamu miidiyaan nuuf fide tokko isiniif keessumaa qabadde dhoofi namni kun Abdii Shawuu jedhama.